Egaan sagantaa keenya ittaanu nammoo qophii bashannanaa addaa faarfattoota waliin waayillan keenya turtii taasisan ni daawwanna. Egaan qophii kana qopheessuudhaan kan isin faana turu waayillan keenya turtii bareedaa fi miidhagaa isin faana taasisu nu waliin dubarra walitti deebina turtii gaarii. Gooftaan Yesuus du'a mo'ee kabajaan mirga abbaa tolba'ee waanjoo garbummaa barbadeessee mo'icha ijoollee isaaf labsee. Gooftaan Yesuus du'a mo'ee kabajaan mirga abbaa tolba'ee waanjoo garbummaa barbadeessee mo'icha ijoollee isaaf labsee. Gooftaan Yesuus du'a mo'ee kabajaan mirga abbaa tolba'ee waanjoo garbummaa barbadeessee mo'icha ijoollee isaaf labsee. Waanjoo garbummaa barbadeessee mo'icha ijoollee isaaf labsee. Egaa irra deebi'uudhaan baga ayyaana Faasikaa kan bara 2016 nagaan geessan jecha. Egaan ayyaana kana sababeeffachuudhaan qophii addaa karaa Dream Journalism Center fi Prime Media waliin ta'uudhaan qopheeffannee babbareechifannee keessummoota keenyallee qabannee eegalleet kan nuyi jirru. Egaan jalqaba irratti akkuma eegallee faarfannaadhaan eegalleet kan jirru qophii keenya. Egaan keessummoota keenya waamicha keenya kabajanii istiidiyoo keenyatti argamtanii waliin kabajuudhaan baga geessan isiniin jechuu barbaada. Kaba baga geesse. Ameen baga waliin geesse. Eeshi faarfataa hiikaatillee baga geesse. Ameen baga waliin geesse. Eeshi kenna baga geesseetillee. Egaan ayyaana kana kabajuudhaaf marti keenya iyyuu asitti kan argamne. Egaa ayyaana kana yeroo kabajnutti ni bashannanaa ni waarraa akkasumas kabajamtoonni daawwattoota keenyaas nu waliin turu jechuudha. Egaan eenyurraa jalqabu egaa kaba fakkaata yaa'u kabaan faarfataa buleessadhasi mee kabaarraatiin eegalaa jechuudha. Kabaani mee ayyaannii fi kabaan akkamii ayyaana kana kabaan akkamitti kabajaa hawaasa isaa waliinis maatii isaa waliin mee ayyaana du'a ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ayyaanni kun ayyaana guddicha jedhama akka addunyaatti. Du'a ka'uu jechuun utuu hin jirre ta'ee as hin jiru nuti keenya ayyuu kanaaf firii isaatiin jechuudha. So du'a ka'uu jechuun wanti hundumtuu du'a ka'uu qaba. Gooftaa Yesuus Kiristoos hin dhufee lafarra. So hin du'ee hin ka'e. Kana humni guddaan. So kanaaf anaaf du'a ka'uun anaaf hiika guddaadha. Keessumaa amantii keessatti koo hiikami koo afaan koo inni haasa'u kuni ergiin faarfannaa kanaan yoo ta'edha. So kanaaf du'a ka'uu jechuun naaf qe'ee kootti maatii koo keessatti abbaa koo akayyuu koo irraa ka'e akayyuu kooti kan waldaa eegagalee ittaanee abbaa kooti ittaanee immoo ana akka jechuun immoo warqaa fufuunitu hin ta'ini amantiin akkuma abbichaati. Kanaaf anaaf hiika haaraadha. Du'a ka'uu jechuun maal jechuudha? Nan ka'e wajjin hin ka'e. Ani du'a ka'uu keessaa qoodan qaba jechuudha. Afaan koo kuni uumamaanii haadha koo abbaa koo irraa fudhee afaan dubbannee fudhadhee dhufe. Kan hin fudhee dhufe. Garuu Kiristoos irraa kan hin fudhe immoo afaan kan hin fudhe jechaadha. Hiika hin fudhe. Kanaaf du'a ka'uu keessaa kan koo hiikisaa jechuudha. Haasomti kun illee achi keessaa argame. Kanaaf du'a ka'uun anaaf bal'aadha. Faarfannaadhas, lallabas, fayyinas, hiikamas anaaf du'a ka'uu jechuun waan humaan isa booddeedha kan hundumtuu barnootis ogummaanis ogummaan wanti hundumtuu barnootis ogummaan ikoonomiinis achi keessachaadha. Kanaaf du'a ka'uun hiikisaa bal'aadha. Guddaa galatoomii qaba. Mee gara faarfataa hiikaatittan dhimmoo deebi'aa.
hiikaadhaa fi du'aa ka'umsi ayyaanni du'aa ka'uu akkasumas kabaji ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kun siif maalidha? Maatii wajjin dabarsitamoo ayyaana kana tajaajilaan dabarsitamoo mee hunda dura amantoota kiristaanaa Kiristoos tamanan maraaf baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadannoo isaa bara 2016 bagattiin singii baga waliin nu geechuun barbaada. Egaa akkuma obboleessi koo kabajamaan faarfataan kabaama jedhetti egaa du'aa ka'umsi ayyaana guddaa fi ayyaana jaallatamaa ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessumaa mana amantaa Ortodoksii biratti ayyaanota gurguddoo salgan keessaa jedhamee warra yaadaman keessaa isa tokko isa guddaadha ayyaanni du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos. Egaa ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gaafa kabajnu waan baay'ee yaadatta akkuma obboleessi koo jedhee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofallee miti duubatti deebi'uu masiif kaasuu barbaadeen. Yeroo baay'ee gaafa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lallabamu yookaan waggaa waggaadhaan gaafa waa'een isaan haasa'amu waa'ee dhuma isaa qofa gaafa waggaa waggaadhaan gaafa guyyaa sana geenyu waa'ee du'aa ka'uu isaa qofa haasa'u miti akka kootti akka ni yaadutti. Kiristoos dhuguma du'a moo'ee ka'eera du'a injifatee ka'eera akka warri Yihuudootni yeroo siyaadaa turan miti. Isaanii nafa hin ka'u kana booda jedhanii beektota yookaan eegdota illee waardiyaallee waan jedhamu sanallee itti ramadanii eegsisaa turanii reeffa isaa kan hin kaaneef. Kiristoos garuu kan waardiyaan daangessu miti. Du'aa ka'uun dhagaan irra jiru kan daangessu miti isa. Loltoonni kumaatamaan lakkaa'aman kan daangessu miti isa. Inni akkasumaan hin ka'eeras gooftaan keenya. Inni guddaan gaafa isa kabajnu tarii nuti waan keessaa kan hin qabnu laata kan jedhudha. Achumaan amma kiristaanotaaf wanta dhaamuu barbaadu yoo jiraate anoo maal keessaa ka'uu qabudha. Kiristoos du'a moo'ee ka'eera dhuguma. Anaaf jedhee du'a moo'ees immoo ka'eera. Tarii har'a immoo jireenya du'aa keessaa jireenya du'aa gaafa jedhamu foonuma qofaan du'u miti taasifnu. Dhaabbii matu du'uun hin jiraata. Tarii cubbuuf bitamanii du'uun jiraachuu danda'a. Hannaaf bitamanii du'uun jiraachuu danda'a. Jibbiinsaaf bitamanii du'uun jiraachuu danda'a. Sana keessaa ka'uu nu gaafata. Du'aa ka'uu Kiristoos irraa kana barra gachiiteef. Waan kamirraallee kaanee waan sana keessaa du'a sana keessaa kaanee Kiristoos faana jireenya bara baraa jiraachuudhaaf fedha qabaachuu qabna. Kanaaf waa'ee gaafa du'aa ka'uu Kiristoosiin gaafa lallabnu gaafa dubbannu gaafa faarsinu waa'ee masaa qofa ta'uu hin qabu. Anu wantan keessaa ka'uu qabu hin qabu laata. Hirriba cubbuu keessaa ka'uu hin qabu. Hirriba du'aa keessaa dammaquu hin qabu. Kan jedhullee kiristaanonni gara mataa isaaniitti naannessanii gara jireenya isaaniitti naannessanii illee yaaduu qabu jedhee yaada tokkoffaa irratti lammata bifa maaliin dabarsisa kan jedhu egaa gaaffii bareedaadha. Dhugumatti haasa'uuf dur osoo biyyaa hin bahin biyya koo dubbachuun yoo barbaachisaa ta'e magaalaa Gimbiidha. Achiituun hin bahin dura maatii duukaan dabarsaa abbaa haadha koo boroota koo faana dabarsaa. As dhufee amma naannoo Finfinnee jiraachuu jalqabee garuu badaa akka durii maatii faana dabarsuun ni ulfaata. Fira bira deemtee fira faana waliin taphattee dabarsuu hin dandeessa garuu akkasuma fira biras badaa hin deemtu. Maaliif hiriyoonni hin jiraatu ijoolleetiin naannoo duukaa jiraattu gajiiteef almost garuu waggaa 5-6 asitti egaa maatii koo faana dabarsuu yaadeera jechuu barbaadeen dhugumatti badaa isaan duukaa dabarsee hin beeku. Asuma hiriyootuma faana duukaa jiraadhu naannoo duukaa jiraadhu faana dabarsaa jechuu barbaadeen ayyaana kana. Egaan daawwattoota keenya ergaa guddaa akka isaan nu dabarsaa jiran akkasumas waan guddaa akka isin hubachaa jirtan abdii guddaa qabna. Dhangaa qopheeffannee hedduus biraa qabna. Egaa ayyaana fakkeessinaa nyaatas dhugaatis asii ni qabna jechuudha. Keessummoonni keenyas egaa nu waliin ta'uudhaan bifa gaariitiin ayyaana kana ni kabajna jechuudha. Tolee egaa dhangaa qopheeffannee jirra malee hanga ammaatti isaanis nyaanni hin qammasne illeeti. Egaa dhangaa kana waliin unachaa boka kana unachaa kan qopheeffanne kana waliin nyaachaa itti fufna jechuudha. Simarraan ka'a. Hati sudah ni. Boka kana lewnadha. Egaan ammas qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Egaa akka jalqaba irratti argine irratti faarfataan hiikaa faarfannaadhaan nu eegaleeti kan inni jiru. Amma immoo kabaan illee akkanatti miidhagee gitaara isaallee qabateeti kan inni nu wajjiniin ayyaana dabarsuudhaaf istiidiyoo keenyatti argame. Egaan itti fufuudhaan kabaa waliin mee faarfannaa
achumarraan kabajamtoota daawwattoota keenya waliin illee baga geessan ergaa jedhu nu dabarsita qaba. Egaa meeshaa kee qopheeffadhuuti gara faarfannaa kanatti haa ceenu. Ulfinni Waaqayyo waan guddaa Waaqayyo godheera wanta addaa wanta haaraan isumaadha Waaqayyoodha haara wanta haaraan hin jiru wanta guddaan haara kana waliis immoo eessa jiru soo kanaaf Waaqayyo wajjiniin waaqeffanname waaqeffatamu. Shuubii boroo dirmata bukan suuta suutaan mul'ata. Kufana wana digame Ikon solome vaikame Shobi uboro dirmata Dukan suta suta ni mulata dugani Kufana wana digame Ikon mayam vaikame Anuti ni ojira mi gotane Ni ojira mi yeson Mali walinya kwanto bira awana warrado bira so kaedira so kaedira para amana di bira so kaedira para wakisa di bira so kaedira para amana di bira. Apa pinados faida debe angkon diabinos saduma jabe eso wakamo dalabe apa pinados faida debe angkon diabinos saduma jabe eso wakamo dalabe 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 Shobi oboro dirmata Tugan suta ni mulata nugani Kufan awana digame Ipon namata digame Shobi oboro dirmata Tugan suta ni mulata nugani Kufan awana digame Ipon matata digame Anuti ni ojira gotane Ni ojira mi yeson Ni ojira Mali waliya kwato bira Awana warrado bira Yeso so kaedira Yeso so kaedira Rafata ni bira Yeso so kaedira Rawakisa ni bira Jo garbumma barbadese mo'icha ijoollee isaaf labsee. Baay'ee guddaa galatoomii egaa Yesuus du'aa ka'eera jettee nu faarfattee jirta. Ayyaana du'aa ka'uusaallee akka yaadannuudha kan itti nu gootee jirtu. Yesuus du'aa ka'uusaa kan nu yaadachiisudha faarfannaan kuni. Egaa yeroo itti faarfattu waan tokko ni yaadaa ture qaba. Yeroo waliin haasofnu kabaan kan biraadha. Yeroo gara faarfannaatti seenu immoo nama kan biraadha. Kana yeroo baay'ee egaa kan ittiin beekamtudha kunillee. Kanarratti maal jetta waanuma muraasamee nu jedhi akkaataatti yeroo faarfattuuf yeroo haasoftu. Kun egaa gitaarri kun fakkeenyaaf waan ta'ame wanta kun dudubba badhaa'u yoo itti bu'ee ani hojjedheera. Kana kabaan kabaachuun kabaasuma haadharraa abbaarraa foonii uumameedha. Kromozoomii lama irraa hubanne uumamneedha. Bu'uurna gahee jechuun lammaffaa jechuun immoo haaraadha inni. So ani silumaa dubbadheera xinnoo ishee guuteera. Kabaan yookaan har'a baay'ee nu haasa'a. Milikkituma xinnoo jira malee saambilee maal akka namoonni mucaan kun yeroo kam hin turre dhiingee hin turre hin sobaa akka hin jenneefti saambilee yaa gaambisee waliin. Kanaaf amma gidduutti istaakii jira. Maaliif kuni mallattoo godhe jira. Kabaan durii dubbatu.
Harumaan ergaa manaarmee kootii ergaa ollaa yoo dhaqu warri keenya abbeen koo ergaa yoo ergu achooleen galachaa ollaa. Tumee balbala naa bananii haasawaa dhabeen lafa dhiitee tumeen galee yeroo makaanoo faarfannaa waa dura keenya faarfannaa lafa dhiiteen faarfannaa. Jirachaadha saadhi nuusudha haasaa keessa ni rakkatu suni duri faarfannaan isteeppii itti jalqabu lafa dhiiteen jalqaba amma garuu giraajuwaalii afur qulqulluun maayinni poseesii nama godhu maal afur qulqulluun maal godhaan hin dhaala nama jireenya amma kan hin dhaala. Dhaalee immoo maal godhaa itti fayyadamachaa. Kabaani Ekkota amma dubbattee yeroo haasoftuu akkasumatti yeroo faarfattu akkasii jiru kabaan lama ol keessa jiru. Kabaasaa jireenya hosii fi qophaa ta'ee fi waaqeffannaa lafa faarfannu haadhaa fi okkomoo isuma damma argaa jirtu jechuudha kabaan tokko sakiin ga'u kanaadha. Kanaaf inni suni waaqarraa dhufa faarfannaan mul'atti ayyaanni kuni sagaleen kuni humna akkasii kuni waaqarraa dhufa. Ani faarfannaa fakkeenyaaf ammanii mucaafoo walaloo kootiin warra kootiin fudhan haaraam isaan fudhadha akkootiin dhufachaadha faarfannaan kun qophaa'ee dhufa sagalee waaqayyoo bifaadha malee isa faarfannaan mucaafoo walaloo san barreessu jaala maaliif faarfannaan dhufa qophaa'ama sana reediitu akka jechuun yerootti hafuurri kun yoo waaqarraa dhufu anaan hiikeeti araba gosa saanii walumaan dhiiseeti faarfannaa duwwaadhaaf qophaa'achaadha. Harma duwwaadhaaf hiikama jaalladha. Kaa yeroo kan yaaduuni Museen fa'aa hin faarfataa, Museen raajiin dubbataa. Yoo jedhamu Museen afaan uummatatti hin haasoo raajii. Hin dubbatallee. Waaqarraa inputtii qabu malee outputtii qabu jedha Museen. Afaan isaa Museen waaqarraa hin dhaga'a malee hin baasu. Haaromtu beeka. Haaromtu wanta naasoo malu seensi godha. Waaqarraa qulqulluun Haaroon maal godha? Wanta Museen haasoo jedhuti itti machaala. Haaroon noo qabu. Inputtiin qabu Haaroon. Outputtii malee qabu. Maani Museetu fudhatu waaqarraa Haarooniif kennaa jira. Ammoo Haarooniin naa ta'e kanaaf faarfannaa koo beektu Haarooniin naa ta'e hafuurri isaa kun dubbii isaanii Haaroon har'aa Gireesiidha. Gireesii dhiiraadha amma kun dhiiraa jechuun bara qulqulluun ayyaanni dhufeedhamu. Namni akka yoo qaaleetti cubbuun hojjetee amma du'a. Waaqoon qulqulluun yoo san bara sana keessatti bara seeraati. Bara amma garuu qulqulleessu. Hoosii waan isaanii guddaa namaa sun godhi du'aa ka'uu keessa taasaa jiru. Du'aa ka'uu jechuun ayyaana kan hundumaa kenna. Guyyaa 50ffaatti ayyaanni kun kenna. Du'aa ka'ee jechuudha bartootaaf. So du'aa ka'uu keessa koo faarfannaan kun kabaa kun silaa hin hiikamu ture jaalladha. Kabaa wanta ammas hin hojjaa ta'u godhee afaan isaa waliin hiikamu. Faarfannaa duwwaadhaatti Haaroon naa kaa'achaa jira. Gaafa sana Haaroon irraa wanta jechuun Haaroon irraa faarfannachaa jira. Kanaaf amma garuu egaan kan biraan immoo kabaan ofii isaatiidha kan gitaara illee taphatu yeroo faarfatu kan ittiin beekamtus gitaara keetiini. Mee durumaa kaasteetu immoo kan itti taphattu ijoollummaa keetii immoo yerooma booddeedha kan itti gitaara kana barte. Gitaara kana akka itti bare akkaataa addaati. Tokko bara nambar jechuuti. G-koordii fi faarfannaa makoo nan argina nama harkatti. G-koordii isa akka ta'e S akkas ta'e dambee garuu appilaaydii miti. Kun beekamanii. Namatu na taphatu. Gitaara baatee naa wajjin deema. Qaaqee dara tokko achi qooda keenya karaa irra gajjallaa lulluutuun gahini keessa galti. Achitti mucaan tokko inni kuffate mucaan gitaaricha naa taphatu. Gaafa sana nan boo'e. Baay'een boo'ee. Maal dhufe jedhee maaliif meeshaa malee faarfadhaa booddee keessattaa godhama amma jiru as jiru keessattaa godhamu maaliif bosona jedhan maal waaqee wallaaleetii hojii dhukkufachuun isaa sumaanii of dandeessuudhaan naan jedhan kana booddee dhumtu qofa harka irra kaa'anii naa kadhatani achi dhiisee waan namni akka haatu yaada iddoo ishee ilaallate diinii eessa akka taate yaada gotti dhufu konfideensiif fudhachaa kana booddee naan ka'ee dhufee gitaara fudhadhee faarfannaa koo jiidhaaf siira jirti. Jiin gaafa sana faarfannaa baay'inaan kan ifaa jiiran faarfadhee fite.
Gaafa sana garuu humnatti bu'ee akka addaatu gammachuu waa lafa jechaa. Ta'u gitaaraan faafaatu yeroo yeroo qabaate. Tu shaakalin. Masalah walitti turte sekoon jedhamu sana mootii madirakina irraa haaraa sibii lamni. Yeroo sana mukoo itti rukutanii sekoon dhaanii irra yaabbanii faarfatu. Utuu nu taalee faarfadhu naa cabee keessa gadi. Eeso eeso. Gitaara koo fuudhanii faarfadha. Gitaara koo faarfadhu. Ayyaana baay'ee gitaara koo uruusaa kun achi ol ka'a. Naan seetanii ijaarsi tokko achi namni ilchamni jaarsolii moo'ee ilchamni bees beekanii ilchamni. Sati kuftee yaadu. Nama achuma taate. Yeroo naannoo fadhi achuma birree bakka godhanii fi fidanii birree bakka godhanii fi guddaadha. Dhibba lamaa olichaa addatti fidee nama taphata. Addatti fidee dhaqee godaa muusii keessa kaa'e. Sabbata hiikkadha arbootiin immoo arbootii ilchan illi waan ta'e. Sabati waa'ee kaabila addatti godhasa. Maachuudhaan gaafa sana ayyaana baay'ee akkasii booddee gitaara hojjetan bulchaa. Akka hirpaa ka'ee na wallaalaa iddoo isa qaqqabee. Itti bajjee dubbii si nan fitee faarfannaa dhufu yeroo dhufu faarfannaa dhaga'u gitaara tan fiiga. Iddoo san mana. Maaliif faarfannaa meeshaan kontiniidha. Gitaara kee wajjin bakka seenaa bal'aa qabdaa jechuudha. Mudannoo ajaa'ibaa baay'ee namatti tola. Guddaa galatoomi. Egaan hiika gara keettiin darba. Asiin immoo yeroo ilaalu kan kabaarraa xiqqoo faallaadha kan kee. Nama meeshaa sii taphatullee qabatteetu kanatti deemtu. Ati akkami akka kabaa kana baruudhaaf ejjennoon qabaanne turte moo barachaa jirta moo akkamidhame kanarratti? Kan kabaa na jalaa baruu dhiisa kanatu baruu. Iddoo lubisa jalaa badeeris baruu ani kun maxxaasoo fi kitaabni qulqulluu hafuurri tokko kennaan adda adda jedha. Isatti nama duraan dursee jechuun tarii kennaasa kanaas qabaachuu dandeessa ta'amee maaliif yaallee naan jechuu dandeessa yookaan gaaffiin kun sammuu keessatti uumamuu danda'a. Daaniil sirriitti hin beeka jedhee yaada namni baay'ee kabaju tokko hin jira mucaan barsiisaa Baahiloo Geetaachoo namni jedhamu mucaadhuma naannoo tokkodha magaalaa Magimbiidha. Dhugaa maasoof taanaan inni ganaa gaafa nuti kutaa tokko lama xixinnoodhuma kaasneetudha kan isa faana isa biratti guddanne jechuun umuriidhaan xinnoon irra jira garuu akka abbaa akka obboleessaatti akka waan hundumaattidha kan inni mucaa sana biratti guddadde dhugaadhuma maasoof taanaan inni hin taphata meeshaa kana kiraara kana yeroo baay'ee illee na barsiisuudhaaf yaalii guddaa godheera. Garuu anuma fedhii kun gara caaluu isaa bira miti beektaa kiraara kana bira miti gaafa namni na rukutu duukaadhuma faarfachuu faaruudhuma kana faarfatu natti tola malee badaa kiraara sana markaa fuudhee rukuchuuf inni man fedhu bakka nam fuudhan harkatti nam baadhaa daqiiqaa lama sadii erga rukutee garuu nan uffisiisa lafa kana. Kanaaf hiikaan abdiin qabna jechuudha sirraa. Kana kiraara kana barachuurraa. Waggaa dhufuufaa tariyoo isin ammas dabaltanii dawaamtan. Bartee isa lafa kaayetan qabadde akkuma isaan qabadde. Akkati bartuuf immoo kennaa si jalaa baduu qaba. Baduu qaba. Jalaa baduu. Waan bareedaa nu kaasteetillee egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa ayyaana kana haala bareedaadhaanidha kan nuyi dabarsaa jirru. Nu waliin bashannanaa waan guddaarraa barachaa akka jirtan abdii guddaa qabna. Ammas qophiin keenya hin xumuramne haga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turan ammas affeerraama keenya. Wanjoo garbummaa barbadeessee moo'icha ijoollee isaaf labsee. Kabaan egaa faarfataa buleessadha. Jireenya isaa keessatti mudannoo hedduudha kan inni qabu. Keessumaa faaruudhaa fi jireenya kabaatiin gaafa walitti dhufnu mudannoo hedduudha kan itti keessummeessite. Egaa miidiyaa garaagaraa irrattis akkumatti haasoftee nan arga. Keessumaa kabaan yeroo haasa'uu fi yeroo faarfatu tokko miti nama lamadha kabaan kan deemu jechuudha. Sana immoo akkaataa inni itti dhufe namoonni baay'een ni amananii. Egaa sana keessatti faarfannaa kee albeema jaan keessatti natti fakkaata. Sana keessatti egaa guyyaa istiidiyootti yeroo deemtee waraabamtu waggootii 15 darban
gaafa duubatti deebinee yaadnu akka har'aa teekinooloojiin haalli istiidiyoo teessumni istiidiyooillee akka ammaa kan bareede miti. Kabaan yeroo faarfatutti lafa dhiitu malee hin faarfatu. Kanammoo humna isa keessa jiru baasuudhaa fi dirqama lafa dhiitaadha kan itti turte. Gaafa istiidiyoo seentu immoo sagaleen biraa galuu hin danda'u. Yeroo waraabamtu jechuudha. Amma albeema kee meeqaffaa akka ta'e hin beeku. Achi keessatti namoonni miilla kee gadi qabanii akka itti faarfattu si gochaa turanii. Kabaan akka inni lafa dhiinnee fi faaruu 12 aga waraabdutti miilla kee jala taa'ee namni si qabaa ture sun jira. Mee sun isa mudannoo sana kaasiiti nu taphachiisi. Yaa ulfinni egaa waaqayyo haa ta'u kun waan dinqiidha maachuudha. Yommus rakkoodha faarfachuu mitiiti wannoon ta'u haalee fi haasawaan tokko wannoon ta'u akkasumatti calloo mattee bakka ol galtaa faarfannaa kana dhiitee lafa kun dhiitee hedduuti sagaleen koo hundumtuu qabachaadha. Kanaaf giddiidha gaa lafa gochuun dhiituun koo. Lafa dhiituun dirqama. Dirqama ta'eera. Faarfannaa waraabuuf gaafa ol galu faarfannaa warra miila koo kootu achitti waraabame chaadha. Miila kootu waraabame. Maal ta'u godhanii rakkatanii obbo Tabarii Aankoo seedhaan isaan amma deemamaniiru gara gooftaa isaanii. Faarfannaa Aankoo yommusii baay'ee wannoodha sagalee waaqayyoo kooti yommuu sana ammas akkasuma egaa maal falleedhanii yaada inni mucaan tokko jira Asaffaadhama baay'ee galtii himaadha olgashaan Asaffaadhan booddee miil itti koo ishee kanaadha isheen nu gootu. Kan bitaa moo kan mirgaa? Bitaadha. Bitatti ofee wannoo haatee dambii tokko. Hawwatee gadi qabe keetiin gannaa qaba. Yana kanaaf giddiidha gaa dhiituu hin dhiisoni. Aadaani inni immoo gadi qaba humnaan. Kana booddee faarfannaa tuufe. Al tokko saaqabee ani immoo rakkoon qaqqabu. Amma jalqabdu. Rakkoon qabu ammoo joonoo ta'utti maleessa. Kana booddee ol kaasuun miila koo qaqqabeerani. Gadi qabee itti fufe gaani. Nan faarfadhe. Nan faarfadhe inni amma akka lamaan sama fitutti taa'ee gadi qaqqaba. Abanni akkasitti akka ittiin fitee faarfannaan kun sun egaa faarfannaa isaa ayyaanni kee dhoowwaan nagaa Yesuus jedhuudha. Faarfannaa baay'ee guddaadha. Faarfannaan sun ana wajjin walii ilaala. Yoo sana ani akka irraa kana miti faarfannaa. Waan akkasii mudannoo baay'ee jira. Mudannoo addaadha. Egaa kaba yeroo keenyaan malee waan baay'ee kaasee jira. Gitaaraa illee gitaara kun illee waan guddaa naa gooteetti. Gitaara kana miti egaa. Gitaara yeroo rakkoo kana wannu ta'ee dabba adeedha. Gaaf tokko ayiraan deemaa jira ayira biyyi koo. Halkan ta'eera dukkana. Makiinaan eeggadha harkatti qabaa hin dhaabattu shufti makiinaan gargaree waan ta'eef hin dhaabatan shiftaadha ta'anii. Ani mau gitar rapat di maju. Ndak. Nang bumbu nak ke dekat yang bulan kelai huat tu besar kuda. Bode karar sepatu rapat dengan gitar kaiti ni. Itikam. Nan nabi makina. Makina di demi kat ko nabi. Aci ke sana mana ni beri. Na in wan ko wallahi ilmi dagat kan namani har China mon mas ko ibana tadi kan naman. Bode shanta ke sabase shanta ke saiken sobe gitar tahu sa nonton je. Dia tahu abad. Ini sobe pun shiftar kau yang sakit saya inatian. Anak bode si kamnan atau nyut kadin. Asam berbusina mamale nak kawal itu. Kalau kisah nak pura ni gul isotin dah naget. Besan ilah ko ni macam ko kararati makina mereka tabiran. Malif gid. Mal gotina jiran. Malam ko real kante arkati kabenan sokani sokku arkati kabam darbu gitar kabena abatani. Eden. Ishoy re sani ishoy. Mulanu mai jira coba jere. Jira mai jira coba. Kar makina tarregal chen abi itin gagale ka. Tinanggal gagale ke kalau dua kayu matau. Ye gara so na gara ika tinde ika me
mudannoo ayyaanaaf qabdu mee nutti mul'atille ayyaana hojii wal qabatu yeroo tajaajilaas haa ta'u mee maaltu si mudatee beekaa siin immoo akka qabaa gitaara namatti qabee nama dhaabuuf gitaara rukutuun qabuuni namannaa rukutaa sakarannaa rukuta kun wanjoo garbummaa barbadeessee moo'icha ijoollee isaaf labsee. Egaan antiiko qophiin keenya bifa bareedaatiin mudannoo keessummoota keenyaatiinis baay'ee bu'aaraa jirra akkasuma daawwattoonni keenya illee hedduu akka isaan bu'aaraa jiran barachaa jiran bashannanaa jiran illee sirriitti hubachaatii jirra mee kara keetiin. Anaafatillee baay'ee bashannanaa jirra mudannoon lamaan isaanii waan baay'ee nama dinqudha. Egaa ayyaana du'aa ka'uu waliin wal qabsiisnee faarfannaa du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoos illee nu faarfataniiru garee lamaaniini yeroo bareedaadha kan dabarsaa an bashannanaan jira ta'u. Isaan illee bashannanaa jiru nu waliin. Sagantaan keenya bifa bareedaatiin akka deemaa jirrus inni ilaalaatii jirra. Egaa gara xumuraatiitti fidaa jirra. Keessummoonni keenyas ergaa gaarii daawwattoota keenyaafis dabarsaa nuunis nu bohaarsaa nu waliin jiru. Egaan keessummoota keenyaatiif carraa tokko ergaa baga geessanii nama qabdaniif akkasumas immoo namoota dhaamtaniif yoo qabaatan daqiiqaa tokko carraan isinii kenna kabaarraan eegala. Ayyaana guddaa mana koo kanaa hundumti keessan nagaa fayyaadhaan haala beekeenya kan keessatti keessuma oolanii galuun buluun cimaa waan ta'eef keessatti baga waaqayyo kanaan isin gahee hubatti hima ulfaadhaa. Odoon daawwitiin ni jigeenka ana boodee dutolaaba. Odoon daawwitiin ni jigeenka ana boodee dutolaaba. Dukkanni kun darbe kakuu sarde. Dukkanni kee darbe kakuu sarde. Wanta haaraa ta'a miidhameen wanta haaraa ta'a. Wanta haaraa ta'a hoo wanta haaraa ta'a. Bara bishaanni ammaate bidiruu noy tumsee baate bakka salphaate tulfaate bara badiisa biyya dheeraate noy. Bara bishaanni ammaate bidiruu noy tumsee baate bakka salphaate tulfaate bara badiisa jiraate noy. Abdiin keenya jiraataadha keessi keenya banaadhaadha. Isiyaaqiif eebbi dhufe waggaa beelaa itti quufe. Isiyaaqiif eebbi dhufe waggaa beelaa itti quufe. Isiyaaqiif eebbi dhufe maasii beela irra quufe. Odoon daawwitiin ni jigeenka ana booddee dutolaaba. Odoon daawwitiin ni jigeenka ana booddee dutolaaba. Dukkanni kun darbe kakuu sarde. Dukkanni kee darbe kakuu sarde. Wanta haaraa ta'a miidhameen wanta haaraa ta'a. Wanta haaraa ta'a hoo wanta haaraa ta'a. moo'icha ijoollee isaaf labsee. Du'a ka'uun gooftaan ni amanna. Du'a ka'uun gooftaan ni amanna. Ifa sarganneerra gammanna. Ifa sarganneerra gammanna. Eeyyee ifa sarganneerra gammanna. Ifa sarganneerra gammanna. Du'a ka'uun
gooftaani amaana du'a ka'u gooftaani amaana ifasar ganera ngamana ifasar ganera ngamana ifasar ganera ngamana ifasar ganera ngamana wanjo garbumma barbadese moicha ijole sablabse hunduma dursee kiristaanota addunyaa mara kana irratti argaman hundumaaf baga yaadannoo guyyaa du'aa koo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2016 isin ga'e jechuun barbaada. Taansee maatii koo magaalaa Gimbii jiran abbaa koo haadha koo obboleettii koo ishee xiqqoo isheedhuma yaadneet akkasumallee obboloota koo warras jiran lamaan Bidiqtuu akkasumallee Biqoo Biqiltuu isiniin akkasuma firoota tokko hunduma isaanii egaa maqaa dhoofteen fittu maatii fira nama baay'eetu jira iddoo isaan jiranitti biyya isaan jiranitti bagattiin isin ga'een jedha akkasumallee hiriyoottan koos isaanis na komatu qaba maatii qofa akkanaan hin jenneefi inni tokkollee na bira jira kun hiriyoottan koo hunduma isaanii lafa isaan jiranitti baga ayyaana kanaan isin ga'e ayyaanni kun ayyaana jaalalaa ayyaana tokkummaa ayyaana milkii nuuf haa ta'u jechuun barbaada. Wanjoo garbummaa barbadese mo'icha ijoollee sablabsee. Egaan isinis waamicha keenya kabajanii istiidiyoo keenyatti argamtanii ayyaana kana fakkaatu nu waliin kabajuu keessanii fi guddaa galatoomaan isiniin jedha irra deebi'uudhaani. Egaan qophii keenyarraa akka barattan akka bu'aartan akkasumas immoo akka itti gammaddan abdii guddaa qabna. Qophiin keenya afan itti fufuu. Egaan faarfattoota dargaggeeyyii fi akkasumas faarfataa buleeyyii kabaa fidoo waliin kan isaan turtii taasisanii akkasumas namoota muuxannoo qabanii fi dargaggoota ta'anii immoo amantii isaaniitti cimoo akkasumas faarfattoota jajjaboodha. Yeroo kanatti namoonni akkaataa kanatti amantii isaaniitti cimuudhaan dargaggoota ta'anii yeroo dargaggummaa keessatti wantoota hedduudha kan namatti dhaga'amu akkasumas wantoota egaa seenaa guddaa kaasteetillee egaa seenaa baay'ee irraa baratamuu qabudha keessattuu egaa seenaa faarfataa kabaa dhiyeenyatti yoo dhageenye balaawwan karaa dhuunfaa maatii isaarra yookiin isarra ga'ee kaasuu ni dandeenya sanumarraan wal qabatee egaa deeggarsi garaagaraa taasifamee fi kun amma gara tajaajilaatti deebi'ee xiqqoo akka dhaabbachuutti deemee jira jechuudha. Egaa sanyii baay'ee kan nama ajaa'ibu faarfataa kabaa fidoo yeroo haasa'u hinginga yeroo faarfatu immoo hinginga'u kuni kennaa rabbii namaaf kennuudha baay'isawii na baay'ee na ajaa'ibeen ilaalaa ture. Sirriimatti kan nama ajaa'ibudha kuni egaa waaqni inni faarfatu akkasittiin isa gonfee ogummaa kanaanii yeroo haasa'u kan ginga'u yeroo faarfatu immoo akka afaan isaa hiikamee faarfatu yookaan sirriitti akkuma nama isa kaaniitti afaan isaa saaqamee ni faarfata jechuudha. Egaa kuni kennaa rabbii waaqayyo isaaf kennedha jechuudha. Egaa kana malee immoo nama chaalenjii akkasumas rakkinoota hedduu keessa darbuudhaan jabaatee dhaabbatee namoota kaaniif fakkeenya ta'uu danda'udha. Haala kam keessatti immoo uumaan akka waaqeffatamuu danda'u nama fakkeenya namootaaf ta'uu danda'udha jechuudha. Jireenya isaa keessatti gargaarsa waaqayyoo baay'ee argina jechuudha. Eeyyeen egaa akkasumallee daawwattoonni keenya seenaa kanarraa waan guddaa ni baratu jennee abdanna. Malee immoo hordoftoota ortodoksii tawaahidoo irraa warreen dhufanii dargaggoota jajjaboo akkasumas meeshaalee muuziqaa garaagaraatiin sagalee kiilolee nama ajaa'ibuu danda'uutiin kan isaanii turtii waliin taasisanii dargaggoota ta'anii umurii kanarratti wantooti meeqa utuu jiru isaan garuu amantii isaaniitti namoota cimoo jajjaboo ta'uudhaanii har'a turtii Prime Media fi Dream Journalism Center and Media waliin qopheesse irratti turtii miidhagaaf bareedaadha kan isaan waliin taasisan. Eeyyeen egaa daawwattoonni keenya illee mana isaanii ta'anii faarfannaa kanaan bu'aaraa itti waaqeffachaa karaa foddaa Prime Media nu daawwataa akka jiran illee abdii guddaa qabnaa jechuudha.